wallaggaan lenin jaalanna akka lubbuu kennaatitti gootota wallaggaan nam takkaa tuqaa hin jirru nama nu tuqaa jiru nama maqaa gandaatiin deemaa jiru isinurraa dhaabbadhaa bilis ummanni kutaa biraa jechuudha ijoollee jimmaa keessa ijoollee dhuftee ummata arsii arrabsaa jirtu ijoolleen jimmaa nurraa dhaaba isin jaalanna I love you hunda keessanu ummata keenya harargee isin jaalanna isin eenyu caalayyuu oromoo dachii arsii keessatti maal akka waliif ta'an hin beeytan ilmaan harargee ilmaan jaarraa abbaa gataa qaqqaaliidhaan lafeen duuyitaa oromoo akkanatti isin jaalannanu rakkoo isin irra geette si wajjiin qoodamna harargee tiyya wallaalaa isin keessaa waan nuun jechaa jiru nurraa dhoorga isini galee nuti ammoo wallaalaa sana osoo amma ijoolleen teenna wallaalaa san tuuyite ummata harargeetii wali buunaa jechuu pilis nuti ijoollee tanarratti tarkaanfii fudhachiisuun hin danda'amu laakiin ammoo ijoollee harargee tana yoo nuti nama sababa kana tuuyne ummata bal'aa kanaa wali buuna ummata jaalannu kanaa wali buuna kanaafi ijoollee harargee irraa nama maqaa kan taane waan nuun jedhaa jiru ummatuma harargee itti goona jechuudha ummata harargee kenna qaalii pilis nurraa kadhadha isin jaalannan beeytanii waliin jirra bakka mara wajjin jiraannaa maali kana caala maali isin balleessininu arsii fi walloo yoo walitti bu'e waan jarri ilma arsii irra dalagan hin maraanne nuti martii jechuudha jalana baale arsiidha obboleesso baale arsiidha sikkoomandoo jechuu beeytaati hiikkaan sikkoomandoo jedhu baale hoo warri jettan baale arsiin foon kiyya dhiiga kiyya ilmaan sikkoomandooti jarri ilmaan abbaa tokkooti baales arsiinis jechuudha tokkuma isaan addan qoonne si galtee dubbiin tun amma arsiif baale dhiiga tokko isin baale jedhamee arsii jedhama malee ilmaan abbaa takkaati hundi keessanuu akkasitti wadda sikkoomandoo jechi jedhu kun sababa malee miti gataa kanaaf jecha akka barbaanetti ijaaramuu maal ta'uu osoo ajandaa biraan taane arsiif baale dhiiga tokko ilmaan abbaa takkaati nuti ilmaan arseeti ilmaan sikkoomandooti araatnati akkasii wadda kanaaf jecha nuti dhaamsa nama dhaamaa jiru fakkeenyaaf ijoolleen teenna bakka hundatti ijoollee amma waan nuun jechaa jirtu kana osoo qabani namoonni kutaa biraa bifa kanaan jeequmsi biraa ka'aa jechuudha kanaafuyyuu maalumatu kana keessa galchee dhaabaa nurraa sodaa isaanii hin qabnu nuti ijoollee kana haala qallaaliidhaan adabuun hin danda'amu haala qallaaliidhaan rakkoo irraan ga'uun hin danda'amu garuu hawaasa bal'aa jaalannu kana hawaasa akka gaariitti jaalannu kanaaf jecha dogoggora kana keessa seenuu waan hin barbaanneef ijoolleen teenna dhalataa kutaa biraa irraa isinit duulaa jiru fakkeenyaaf kutaa harargee irraa nama tokko tokko ijoollee waan hin taane dubbattu argaa jirra ijoollee maqaan taane baafatanii gara jimmaaf wallaggaa irraa waa jiran argaa jirra isaan kana ammoo eenyutu nurraa dhoorgare ummata keenya akkaan jaalannu ummata jimmaa ummata keenya ummata akkaan jaalannu ummata harargee ummata keenya ummata akkaan jaalannu ummata wallaggaati jechuu wallaalaa isaa kanurraa qabachuu qabu gaafa kana wallaalaa isaa kana yoo qabame wallaalama kanaaf jecha namni oli bu'aa jechuudha har'aayyuu badii ijoollee wallaaltuun dalaydeen sadarkaa nama gugurdaa sadarkaa hawaasa hundaa sadarkaa beekaa hundaa keessa galaa jira dubbiin kun jechuudha gaafa jalqabaa waan kana namni jalqabe ijoollee muraasaa beeka dubbiin ijoollee muraasaan gaate cikkaanyummaa isaan ilma arsee irratti hojjetaniin nuti marti miira keessa gallee namoota kana waliin taaggalaa jirraa jechuudha sinigala dubbiin cakkaanyummaa jarri oromummaa achi keettee ilma keenya akkas gooteen nuti hundi jara kana waliin taaggalaa jirra malee rakkinni biraa takka illee hin jiru obboleessa kee kagaraa wajji dhalatte yoo ta'e yoo inni si miidhe ofirraa deebisuuf ofirraa taqqa'uu mirga guutuu qabda jechuudha kanaafi ummanni kun miidhaa hamaa nurra raawwate yakka guddaa nurra raawwate kanaaf akkasitti hubadhaa gorsi kun bifa kanaan ummata kanaaf dabraa jira jechuudha gama biraatiin gumaan ilmaan arsee warra arsiin gumaa isaa baafachuu hin danda'u jedhu arsiin afaan bichaadha jedhu afaan bichaa miti kuma kitilaan gumaan keessan bahee jira ilmaan arsee na amantani na amantan moo na amantan ilmaan arsee namni gubata qabdu garaan siraafame yoo jiraatte keessaan na dubbisi I love you so much arsiiti yaqaali isin ummata barateemi king of king idami ummata tamaareemi ummata sabii jirumi wallahi billahi arsiin maal akka taatee fi gumaan kee akkamitti akka bahe yoo barbaadde keessumaan na dubbisi si galte nuti waan goonu ni goonaa waan hin goone inaasofnu arsiin goota du'a akkasi godha si ajjeesa jechuudhaan namni arsii sodaachisu tokkollee dachii kanarra hin jiru eenyuma abbaa fedhee yoo ta'e kanaaf jecha hayxi teessan deebite gumaan keessan bahe haga isin barbaaddanii olitti isinitti mana dhaggeeffadha haga isin barbaaddanii olitti bahe gumaan
walumatti ilmaan sikkoo mandoo jechuudha baalee farsiin walumatti baga gammaddan isinii galee nuti garuu ummata barate biyya bulchaa jirtanii isinii galee mataa Itoophiyaatii isin ajajaan keessan ka biyya hoogganaa jiru Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ilma Arseeti biyya Itoophiyaa ummata miiliyoona 130 warra hoogganaa jiruudha isin ummata tamaare ummata barate dhiiga keessan haqateessan ammoo deeffachuu arguu barbaaddu namni garaan si gubatee si coggaarree akka anaatitti hafuura baafattee raftaana dubbisi Arsiin hin qabuu qabnaan waan qabe galmaan gaya kana taarika gaafadhaa gootonni Arsii akkasitti beekaman kaleessallee warri maqaa Arsii balleessuuf Arsiin akkas taate Arsiin salphattechaa ture dhiirri keessaan naa dubbisu maal akka Arsiin taatetti argisiifna abdii bilisummaa ka jettan keessaan naa dubbisu Arsiin maal akka taatetti argisiisa King Ahmadiin jettan keessaan naa dubbisu Arsiin maal akka taatetti argisiisa Umar Walloo ka jettan keessaan naa dubbisu Arsiin maal akka taatetti argisiisa ittima hunda isii gurra buusa isinii galee dubbiin kun amma kanaafuu hayti teessan baate gumaan keessan bahe wallaaga barbaaddanii olitti bahe haga isin barbaaddanii olitti isiniin jaabar baga gammaddan baga garaan haadhatee sanii qabbanaa'e baga gadaamessi haadhatee sanii qabbanaa'e taab iskiriimii koppiliinkii godhame please bum 3,400 godha koppiliinkii taab iskiriimii Sinigale waa hundaafuu amma qophoon xumurameera kana biraallee waan biraatiif illee manni kenna qophaa'ee jira ijoolleen kenna amma ergaa kenna fudhatanii jiran akkuma jiranitti namoonni taaribarra jiranis of eeggannoo godhaa jiranii warri karaa socho'aa jirus of eeggannoo godhaa jira amma booda namni akka argiteetti jarri qabdeetti taphattullee hin jiru ummanni Arsee kana quba qabadha ijoolleen teenna namni ammallee laayiviin alaalaa jirtan Suudii Yamanii Sumaalee parsantii guddaa nama keessa waliin socho'a ijoollee Harargee ijoollee kutaa biraa ilmaan sikkoo mandoo ilmaan Arsee walitti dabalama akkasii socho'a of eeggannoo godhaa jechuu kanaaf jecha xilaanni xilaata garaa siin laafu garaa akka siin laafne ati garaa laaftee fi waan isaan sirratti dalagan argitee jirta jechuudha gatii kanaaf jecha of eeggannoo godhaa haala saniin socho'a amma booda harka jaraa namni bu'u hin jiru hoolaa arabaa qabdee muka itti haa ooftu malee ilma Arsii tokkocha qabdee muun itti dhiibdu hin jiru amma booda maal jettan isin hoolaa arabaa yoo dandeesse gaara keessatti muka itti ooftee arabni dhufee hoolaan kiyya eessa jira jedhee kiu godhee darba ajjeesee isaa mataa isaatu jechuudha isinii galtee ijoollee kanaaf jecha hiyyeessi kenna ilmi Arsii hin socho'iin akkanatti ani qaalisitti hima istiraateejii ittiin injifachuu dandeessu namni jarri qaban takka hin jiru hiyyeessa gaara keessa deemu qabdee dararaa turte amma booda hoolaa arabaatitti muka dhiibdi malee ilma Arsii tokkocha namni jarri qabdu hin jiru hin socho'iin bakka dalagaa jirtuu keetiin socho'iin araba kee wajjiin tasmaamma'i wal ijaaraa nama naannoo keetirraa fagee jiru kontaaktii godhii ilmaan Arsee kana barbaadi dubbisi haala kanaan of eeggannoodhaan socho'a ergaan kiyya kun ergaa beeki internationally addunyaa kanaaf ergamuu qabuudha siigaltee dubbiin namni jarri qabdee muka itti ooftu hin jiru isiniin jaamma booda jara amma ka bakka hunda qabamu yoo barbaachise isinii galtee ilmaan Arsee qaqqaali istiraateejiin qabsoo ittiin injifattu lama qofa sammuu kee dalaysiisuudha sammuu kee yoo dalaysiifte hundaayyuu ni injifatta xilaanni wanni inni barbaadu gaara keessa deemee akka nama kuruphee adamu bakka ati dalagaa teettuu qabeessi fuudhee muka si dhiibuu barbaada yookaan immoo si ajjeesuu barbaada kanaafuu maarree ati ofirraa eeguu qabda jechuu qophaa'uu qabda namoota keetirra of eeggannoo goota namni jarri qabdee fiddu hin jiru amma booda warri taariba deemaa jirtan taariba keessan dhaabaa isin hin jennee jirra shamarran teennaa dhiirri kenna kanaaf taa'ee namni isinii boo'u hin jiru jechuu isa isinirra dalagameef ammoo gumaa keessan kumaa kitilaan deebi'e isinitti himaan kumaa kitila dachaa waan jarri goote sanii olitti parsantii meeqaan godhan isinii galee kanaaf ammallee taanaan ijoolleen kenna amma akkuma ijaaramtan saniin akkuma guruppiin ijaarame saniin akkuma haala amma wal qabataa jirtan kanaan sochiin kun jabaatee itti fufuu qaba guruppiin kun haala kanaan socho'aa jirtan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha haala kanaan ijaaramtanii jennaan abbaan fedhe isiniin daffaru abbaan maan fedhe nama nagaan jaalalaan si dhufe jaalalaan kasi miidhuu si dhufe ammoo ofirraa deebistaa jechuudha kanaafuu gammachuu guddan nadhagaamee baga gammaddan walumaanuu baga gammannee isiniin jechuu barbaadaa jechuudha isinii galee
warri gumaa cabsachuu barbaadan ammoo aarii keessan ofirraa gadi dhoosuu barbaadan gara isa dhumaa irratti yoo